Obboleewwan kiyyaa jirtan alamarraa nageenya rabbichaa jiraatu seenirra kan jireenyaa sin baasee biyyarraa hidhaa shaadatanii keessaa walagarra. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما هركفوني كم يرتنا قافة يا جتا الحمد لله أنا لو كنت بقدر أطلع إنديكيشن وحوازية بقدر أطلع سومر راح ثاني بقى أسكيت ثاني الحمد لله رب العالمين. شمرة جينا كعورون وأنا نماه جدا كيساتو بقى رمضان راح ثاني سنين جنا على فوق وبرتول لين جرا بيك هذا لقى من نما أقول فاتوان تيجي فيديو قبل سنين في ترى فيديو قبل سنين في ما نسني فكاتيم إيرفوني تانا نمني برباد هنجتنا سما باية بريدة تكا مالي جنان فاقو رايوها صفتي ساقلي تنتي سري تولسي كافتي دسو مالي فينا كان يجلو دندينة تشني تفكاتي baay'ee tokko bareeda jechuudha. Kanaafuu bitadhaa rakkoo miti garuu inni darajaa qaba. Aniin kaniin bitee faabultoosiitiin isa kana sitti fayyadamaa jiru isa lammaffaa jechuudha. Nama lamaan isa hojjetu barbaadde rakkoo hin qabu. Maal jenna kana bakka barbaade deemtee keessa butaa magaalaa butaa biraankii wantoota adda addaa wanta hojjetu irraa barbaade keessa baay'ee gaariidha. Maal jennaan ati viidiyoo kee dho'isitee bakka barbaadetti viidiyoo kan kee dho'isitee bakka barbaadetti hojjetuu hin dandeetta waan kanaanii jechuudha. Inni isa kana inni lammaffaan isa kana chaarjis ni qabatu jechuudha. Kuni chaarjii isaati kaartooniin isa kana keessa yaasanii dura jechuudha ittiin sakka'uuf jecha. Kuni chaarjii isa kana itti gootu isa kanaaf kana walirratti ta'ee kaniin bilbilatti sakka'eetu jira kabiraa jechuudha. Irraa hin baasees na agarsiisa rakkoo hin qabu bitadhaadha shamarran keenya baay'ee gaariidha waan ta'eef itti fayyadamaadha. Maaliifuu hedduu takka bareeda keessaa warri biyya ammaa galuu fedhii qabdan bitadhaati itti fayyadamaa. Keessattuu biyya keessatti baay'ee nama fayyada wanti kuni. Wantiin kana isiniin jedheef maaliif fagoo irraa akkan barbaadetti bilbila keetis sakkaatee uummata akka rakkoo hin qabu. Rikoordii seeraan si dabarsa. Ana amma as kaa'ee bilbila kana kushiinaa kaa'ee osoo barri iyyuu cufee kanaa osoo ta'e niin dabarsaa jechuudha. Kanaafuu hedduu takka bareeda jechuudha. Bitadhaa itti fayyadamaa viidiyoo kiyya hanga dhumaa kan dhageeffatan ta'e inshaallah ergaan kiyya bareeda jedheetiin itti yaada. Maaliif jennaan ergaan koo maaliif jennaan sammaa qofa osoo hin taane viidiyoo dheeraa waraabee sinirratti dhageeffadha inshaallah hanga dhumaa akka dhageeffatan abdiin sinirraa qaba. Ergaas qaba. Kanaafuu asirrallee immoo kanallee isin dabarsuu waan fedhii qabuufi itti fayyadamaa isiniin jedha shamarran keenya. Bitadhaa shamarranis ta'e dhiiras ta'e rakkoo miti garuu baay'ee si fayyada waan ta'eef wanti isin dabarsu. Dhoksitees fakkeenya ana magaalatti dhoksitee kino asirratti dhoksitee akkaan barbaadetti haasa'uu danda'a. Rakkoo hin qabu. Lama qaba ture duraanii kaniin akka eerfoonii dheeratu san ture kaniin itti fayyadamu jechuudha. Amma garuu isa kana miti iddoo xiqqoo bootaa shaggaa deemee jennaan isa kana bitadhee warroonni magaalaa deddeemtan bitadhaa itti fayyadama. Gisee keessaa gisee biyya galuuf kaatan baay'ee si fayyada waan ta'eef itti fayyadama. Asumaan sagalee kiyya asirratti hin dhaabaa inshaallah hanga dhumaa akka dhageeffatan abdiin qaba. Kunuu kaanillee isin agarsiisa jechuudha. Kanallee isin agarsiisa maaliifuu sammaa dabarsaan jiru amma jechuudha. Sagaleen isaatu garaagarummaa akka qabu abdiin qaba ni argitanii. Kanaafuu jechuudha itti fayyadamaadha hundi keessanuu kinoo kuni bilbilatti sakkaatanii jechuudha. Kunniin isa lamaan isaan kana sinigalee isaan kana isa sadii chaarjii wajjin waa afurii hedduu salphaadha bitadhaa darajaa qabaa jira gurguddaanis garuu maaliif hedduu takkaan mijaa'udha shaanqaa keessumaa maqaa jiru waan ta'eef. Kanaaf ini isin jedhaa turtii gaarii isin jaalladha isin